ميرك كاسو هارق الفيدا فلا فاي تجاجل فاس جدون كاهي إدو والقيتي مري هيوتا هنداف مجاتا دريو لموتا كباجان Abbaan qabeenyaa hoteela Qaaf Ustaaz Qamar Huseen hawaasa keessaa dhalatan tajaajiluun kan beekaman yoo ta'u, hojiilee akka mana barnootaa, masjida ijaaruu fi boolla bishaanii qochisiisuun waan danda'an maraan nama hawaasa keessaa dhalatan tajaajiluun beekamanidha. Ustaaz Qamar Huseen daa'ii gadaa kanatti dharaaf dhugaa adda baasuun islaamummaa mataa ol qabe yoo ta'u, nama dhaloonni fakkeenya guddaa irraa fudhatee fi ammas irraa fudhachaa jirudha. waltajjii irratti haasaa kan taasisan Ustaaz Qamar Huseen anaa dhufu baga nagaan dhuftan erga jedhanii booda dacheen tun kaleessa abbootiin keenya irraa ari'amaa turan galanni kan rabbiiti har'a ammoo harka keenyatti deebitee jirti jedhan. Dacheen tun hin beeytanii asiin dura an seenaa baay'ee magaalaa tana keessatti dabra keessa gabaabduu takkatti isiniif fide sagantaa geera. Yeroota mootummaa duraa san keessatti abbootiin keenya as magaalaa kana dhufanii lafa gaafachuu dhufan. naannoo makofalee kana dhufanii Sheikh Hussein Elemoo, Haji Kadir Hussein akkasumas Abdullahi Baqataa, Haji Abuunaa fudhanii ta'anii nama afuriin dhufan. Kantiibaan magaalaa kana ture bulchaan dhanu akka harka keenyatti akka barbaadni goonu kun kantiibaan magaalaa kana ture waan inni jedhee dhisinti. Lafa kana gaafachuu dhufanii jennaan min fillagaa maxxaachuu ay lafa makaaree 200 wayii barbaaduuf dhufne eessaa dhuftan jennaan as garanumaa dhufne jennaan simih maannoo jedhee gaafate. Haji Kadir Hussein ya anta ስማነው Hussein Elemo ya anta ስማነው Haji Abuunaa Foni በጣም ትገርማላችሁ የደቡልቻ ከንቲባ የሮሰኒ Haji Abdullahi ተብላችሁ Sheikh Hussein ተብላችሁ ይሄን ኢማማና ኮፍያ አድርጋችሁ የኢትዮጵያ መሬት ለመጠየቅ እዚህ ድረስ መጣችሁ አጂብ አላሁ አክበር ወጦ የደኒ ሃይ ትንሽ እኮ የእንትን ቦታ ብቻ ነው በኮዋ ህሪባ በርባድ ነጀናኒ አፋኔን ዱበቾ ድሬ ከንቲባ የሮሰኒ ወጦ የዲ ሀርካ ቁማን አካሲ ገልቴ ደብደ ለፈሰረበደቴ ነጎዲ አልহামዱሊላህ تجاجل فاس جدون كاهي كل داچه هندام فياما حالي يرودان نجيجراما وامبراهيما كالسا سينان keessummootaaf ergaa kan dabarsan Ustaaz Qamar kaleessa golgaatu jidduu keenya ture har'a ammoo sun diigamee gammachuu walii qooddachuuf dursitoota amantii garagaraa fi saboota garagaraa irraa wal biratti argamuun kun gammachuudha baga gammanne jedhan. akkasumas ammoo kabajamtoota qeessota keenya ka dur gargar fagaannee wal argaan fagoo taatee nageenyi wal gaafachuun rakkoo ta'e galanni rabbiin haa ga'u ba'ada rabbii mootummaa kana haa ga'u qeessota teennaallee waliin nu baasanii naga wal gaafadha wal bira dhaabadha waliin bareeddanii nuun jedhanii mootummaa nuuf fide kana jara maal jettan jaran alhamdulillah akkana fakkaata kun yoo tolan akkana bareedan waliin bareedna yoo jarrillee eebbifattu jara bira dhaabbanna maali namichatu mammaa kaawwaa jedhe heexoon dhugu jedhan heexoo beeytu heexoo tan hin dhugu heexoo sodaatiin dhageettee mucaa maqaan kiyyallee bade intalati yalle maqaan bade heexoon dhuddu jedhani hoo heexoo dhugii jettee naani inni achi dhufee qara namni mana soddaatii dhufe silaa marqa nyaataami marqa eega heexootti kennite hirrifate namichi heexoo sodaata maal naan jettan ayyaa jennaan lakki maqaan kiyyallee bade ka intalati yaallee bade ati heexoon dhuddu hoo heexoo dhugii jennaani ayyaa jedha namni anaafisi wali buuse akka heexoo tanaa haa jigu jedhee lafa namni ofisi wal argu wal dhoggee faallaa nu goose ummata keenya hin beeytanii isin martu maggaarajaa santi nu afoo ka'ee jennaan har'a wal arguu dandeennee ulfinna qabdanii ulfaadha jennaan taarikuma seenaa keenyaa keessattuu eebba walii dhufuu yeroo jalqabaati waan nama gammachiisaati oromoo keenya yeroo mara negative kii rabbi nuun godhin namni kunootiin argine kun nuti hin arguuya faroo mudhatte gaaf hoteela kana sibbinnu namoonni wayii almay baluun hasada maqaan kakaafnu አሁን እንዴት ነው ኦሮሞዎች ሆቴል ሰርተው ያው መንገድ ላይ ልከፍቱ ነው እንዴ ጀአኒ ኑጋጋፈተን
akkuma argitan kana kunoo mehiyya yaala jedhee tirtirree jenna isinillee nu gaacheenessuuf bitaa mirgaa kaatanii dhuftanii galanni isiniif ta'a. Tajaajila faas jidduun kaahee iddoo walgeetti marii hayyoota hundaaf mijataa dirree ulamoota kabajaan kaa hunda gabroota dirree xiqiidha fakkii dhaloota duukaa dinagdee tabbaa mul'ata gubbaa baheetiin nutu dhaabbata. Ise kun bifa seenaa keessatti adda taheen sirna badhaasaa fi ulfinaan goolabame. Egaan kabajamoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya jiddugala haara galfii ummataa kan ta'e hoteela faamilii qaafinnuuf bulu jechaa har'aaf kan jenne kan hanga ammaa hordoftanidha. Qopheessee dhiheessuun an Abdullatiif Amaan ture. Horaa bulaatii banaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan durmiidhaame xiqqaa guddaadha dhufee wal yaame mul'anni dheeraan yommuu labaame qab jidduu gala hawaasa guutuu iddoo wal geetti hunda hammaatu bareedan faayee qalbii bohaarsu keessoo hawaatee miira kakaasu haara galfiidhaaf halaalaan faayee tajaajila faas jidduun kaahee iddoo walgeetti marii hayyoota hundaaf mijataa dirree ulamoota kabajaan kaa hunda gabroota dirree xiqiidha fakkii dhaloota duukaa dinagdee tabbaa mul'ata gubbaa baheetiin nutu dhaabbata yeroon kenna amma dinagdeen cimuun qaaftu fakkeenya afotti deemu himne keessaan baanuu rahaa gaafii keessa hundaafuu wal qixaa sooressa fiyyeessa himmataa hundaatti gartaaf dargaggeessa kutaa bashaalana maatii keetan keessa Eeni bareeda faayaan faayame ijaarsa isaatu fagoonu yaame hawaasni kenna kan durmiidhaame xiqqaa guddaadha dhufee wal yaame mul'anni dheeraan yommuu labaame qab jidduu gala hawaasa guutuu iddoo wal geetti hunda hammaatu bareedan faayee qalbii bohaarsu keessoo hawaatee miira kakaasu haara galfiidhaaf halaalaan faayee tajaajila faas jidduun kaahee.